ummata keessa baay'effachaa wal hor adeemaniin konfliktiin nu gidduu keenyatti dhufuu mala. Konfliktiin nu gidduu dhufu immoo deebi'ee jireenya hawaasaa guyyaa guyyaa jeequu danda'a. Kanaaf akkam goona karaa biraa immoo addaan fageenya kanatti paartiin biyya bulchaa jiru akka piroojeektii firee gaariitti dhimma ba'aa jira. Waan kana maal godhuu qabna ka jedhu gatteenne koree jira hojjechiistu irra mari'an. Seenaa dhufaatii jarmoota Oromoo kana haga zaa'aa kanaatti jiru hamaaf gaarii isaallee laalle kana booda fudhachuu qabnu gaariidha malee hamaa wal goone saniiti. Nu fakkeenyaaf paartii biyyoolessa Oromiyaatiif adda bilisummaa Oromoo gidduudha. Yeroo dheeraa rakkoon ka ture paartii kana odoon ta'in paartii biraa osoo jiru jechuudha. Addatti immoo anaa fi mataa paartii sanii gidduu rakkoo ture. Gatteenne kanallee diteelii haasofne jechuudha. Ufii inisheetiivii fudhachuu qabna waan kana furuudha. Namarraa eeguu hin qabnu. Akkam goona. Paartii kana dhaannee dubbisuu qabna. Jalqaba walitti bu'iinsa kiyyaa fi ka Daawud akka nama dhuunfaatitti fixurraa eegaluudha qabna. Kanallee nuti kaka'umsa fudhachuu qaba jennee murteeffanna. Kana murteeffanneeti walitti dhiyeenya jarmoota lamaaniitiif akka tolu nama gara jila isaaniitti ergine. Jila isaanii wajjin namni koreen kenna haasa'e isaanillee yaada kana deeggaran. Sambooda ani immidee Daawudiin hilteeni waamee jechuudha. Hilteeni waamee ofii kiyyaa dubbisee yoo akka kamaalitti wanta si miidha jiraate dhiifama naa godhe. Ati dhiifama naa godhe anaaf. Adillee oonamiiti akka Daawuditti dhiifama see godha. Wanta Oromoo garuu ammallee rakkoon bakkuma jira. Karra wal dhabnellee waan dhuunfaati miti waan Oromooti. Akka itti rakkoo Oromoo kana furmaata itti argamsiifnannee yaannetu garaagarummaa qaba. Suna dhallee jiraachuu mara. Garuu waltajjiin kalee isaatiif har'aa garaagara. Kanaafi furuu qabnaa jennee yaada itti dhiyeessine sanbooda koree lamaa gara lachuun dhaabne Adaamatti ji'a 3 deddeebine waan kanarra marenne jechuudha. Hawaasaa lamaan kenna gara dhaabaatti guddisne dhaabni lama akka walitti dhufu. Erga waltajjii tokkorraa hin geenne booda kafaa ol ufii mannee jechuudha. Ufii kennaa dhandhee finne kafaa ollee waan mari'achiisne. Kotta abaa wajjin sadarkaa kanarra geenne jira. Yaadni kun isinii ta'a yoo ta'e numma kamaa inneen hin mari'achiisne. Erga sadan kenna immoo isteeppii gaarii deemnee booda immoo Jawaaritti himnee jechuudha waan kana. Yaada qabdaa waan gabbistu qabdaa waan kanatti hirmaadhu jennee ofii kennaa sadarkaa kanaan geenne gamtaa jechuudha. Nuti hawwiin kenna maali? Nuti amantaa tokkorraa kana akka paartiiti. Tokkoffaa madaa darbe akkami fayyisnaa akka jedhu. Lammaffaa haala qabatamaa amma harkaan qabu akkamitti uummata Oromootiif akka oolu goonaa akka jedhu hawwiin kenna. Nuti akka paartiitti akka amanu filannoon amma darbe kun akka darbuu danda'u filannoon ta'uu akka hin dandeenye sinaariyoo hojjennee jirra noosa. Fedhii jarmaa mootummaa bulchaa jirurra. Akkaataa mootummaa itti deemurra. Kaaneeti uummanni nan fudhatu nan filatu jedhee sababa barbaade akka filannoo dheeressuu malu yookiin hambisuu malu nuti immoo furmaata kanaatiif paartiilee Oromoodhaa furmaata filannoo boodaa qabsoo filannoo boodaa akkamitti deebi'anii uummata kanaa akka hoogganuu qaban humna jabaa tokko uumuu qabnaa jennee waa yaanne asirraa kaanee gamtaa kana barbaanne filannoo qofaaf miti yoo filannoon jiraate sagalee tokkomsuu yoo filannoon jiraachuu baatellee qabsoo itti aanu hoogganuu akkaataa ittiin dandeenyu uumnaa jennee kaana jechuudha. Isteeppii midhaa galtanii kaafoo hin dartani. Jawaarillee mari'achiiftan. Dhimma kanarratti Jawaar kee jira hayyuu dureen sadeen dhaab sadeeni waan kanarra mari'atanii waliigaltuu dhageet. Ati waan qob qabdu waan beetaayyuu Oromiyaatti himti Oromootti himti. Dhimma kanarratti Daawud Ibsaa Dr. Maraara Guddinaa Profeesar Maraaraan dhufanii sadi teenne fuula tokkotti osoo mari'achiin OMN irra keessummatti taatanii dhiyaachuuf fedhii qabda. Gammachuu guddaa qaba. Ulfaadhi galatoom in dabar. Hum lamaaf afurra jalqabdee ajaja waraanaa taatini. Ajaja waraana taatee hora jiddu galeessa abaa'oo kee jiraachuu kan kee dhagaye. Dhuguma wanni kun akkamitti taasisuun himme. Saati qabnutti illee dhageette. San yeroo baay'ee dubbadhee jira. TV garagaraatti irratti 2004 Asmaraatti Eertiraatti kora godhamerra filame. San dura nuti 1987 akka Itoophiyaa achirraa jalqabne sochii kana eegalana. Uummanni illee beeku qaba. Har'aa miti adda bilisummaa Oromoo jiru dooliin qunnamin waa takka waliin qunnamin. Seenaa dhugaadhaa waan kana nama sadiin eegalle. Bishooftutti eegalle waan kana. Sababa wanti kana nu eegalsiises adda bilisummaa Oromoodhaa mootummaa ce'umsaa keessaa kadhaameef maalii gaafii jedhu kaasne. Uummata biratti fudhatama waa argateef paartiin amma mootummaa bulchaa jiru kun akeeka dur mootummaa uummataa ijaarra jennee bosona ittiin qabsaa turre san. Paartii fudhatama uummata biratti argate aangoo kennuu diddaadhaaf humnaan aangoo itti fufuudhaaf adda bilisummaa Oromoo dharaan dabaan dhaamee jennee jennoo fudhatan. Nama sadiin ta'an maal haa goonu? Yaada kana qabannee mootummaa kana dura dhaabbanne haa qabsoofnu waliin jenne bishooftutti.
Waraanum keettaatanii jechuudha. Waraanum keessatanii gaafsanis ana dide inta wammati yeroo miti deemuu yeroo miti teenneeti yeroo fudhanne hubannoon kun hubannoo namoota akka ta'u irra hojjenne namoota akkasii hubatanis ijaarree yeroo dheeraa keessa waa hojjetan malee waan amma ol makaanii aarree bosona seennuu miti. Nuu miti adda bilisummaa Oromoo shaggarii baqateeyyuu bakka hunda guuramaa guyyaa hunda agarraa jechuudha. Hireen namoota qabsoo ba'uu kana mudata. Qophii miti uummanni. Jennee amannee wanti achirraa odoo citu odoo itti fusuuf odoo citu odoo itti suuf odoo citu odoo itti suuf as geenne jechuudha. Gaafa adda bilisummaa Oromoo wajjin wal qunnamtii eegallu. Jarmeen waraana keessa nuti ijaarree jarma jabaa ture jechuudha. Maal goonaa ijaaruu dabarre maal gochuu dandeenya ka jedhu gara gamaaggamuutitti sadarkaa nuti ceenetu filannoo sadi nu dhufe jechuudha. Maal goonaa keessatti tokko jarmaa jiru jabeessu nama. Jarmaa ijaarramu. Fincila mootummaa keessa kaasne mootummaa garagalchina. Filannoo sadan kanarratti nu mari'atu yaanni jarmaa jiru jabeessuu qabnaa jedhu mo'ate. Filannoolee lamaanitti turre amanan gurguddaa ofiiseerota gurguddaa waraana keessa turan. Har'allee uffee qo'anne ebaluun kaasu. Mormanii nu didanii yaada kanaan kanurraa baantu turan. Sambooda warri hafne ijjennoo kana fudhanne jarmaa kana barbaanneeti jarmaa kana jabeessuu qabnaa inni achi hidhanne erga hidhannee booda haga tokko erga hojii hoggaa tokko hojii hojjenne na fakkaata sambooda. 2004 korri taa'e jarmeenni caasaa biyya keessaa qabu keessaa ayyuu dureen gaafase galata dilbooti. Shaab Daawud. 2001 irraa jalqabee akka faranjii Daawud ture. Daawud. Achiin booda hora jiddu galeessaa keessa hin ta'e cabsitee baati. Asitti hojjechaa ture. Hojii mootummaallee isallee walumaa biratti hojii biyya keessaa hoogganaa sambooda haalli ulfaataa taanaan cabsinee ba'uun murteeffamee baane. Cabsitee ba'uu keessaniin dura tarmaa waan tokko irraa qulqulleeffachuu barbaade. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad nam waraana ture fuul beettiin beeku. Gize tokko lamir deebii waan dubbate keessatti akkuma keessan nam waraana ta'e qabsoo Oromoo gargaaruu dubbatee beeka. Laggasa waaqii dabalatee ijjeefamu isaa keessatti warningi qaama abaawoti kenna turuusa odeeffannoo kenna turuusa sabboonummaa gana qab ture Dr. Abiy Ahmad. Ana biyyiin akkasumas hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf hin beeku inni na beekuu danda'a. Maaliif poozishiiniin nuti waraana keessa dur turre addaan fagoo ture waan ta'eef namni jalaa ol si beekaa jetta ati gaafatamaa yoo taate ati nama hunda hin beektu. Boosisa turte. Siduudhaan isa hoogganee hin beeku birallee hin turre garuu poozishiinii waraanaa keessatti baay'ee addaan fagoo irra ture. Sababa saniif dhuunfatti akkam ture maal gochaa ture hin beeku. Erga nuti baanee booda qunnamtii garagaraa qaama garagaraa wajjin akka inni qabu odeeffannoo dhagaa ture. Maaliif sun hin beekan jechuudha. Dhugaa sabboonummaadhaan immoo deemsa mootummaa kana mormurraa immoo ka jedhu sirriitti hordofne waan ta'eef dhibbaa dhibbatti haasa'uu hin danda'u jechuudha. Warra na bira jiraniin garuu irraa hin dhagaa ture fakkeenyaaf abbaa gara suufaa irraa dhagaa ture. Isaan warra baachii tokko wajjin leenjii illee waraana galee waan ta'eef walitti dhiyeenya hawaasummaa illee warra qabu. Karaa isaatiin dhagaa ture Gimboo Sabeen wajjin qunnamtii akka qabaachaa turan. Odeeffannoo akkasii kanallee karaa abba ba'aatiin odeeffannoon Daawud Faabiraa akka dhufaa ture. Hin dhagaa jechuu waan san maaliif wanti sun akka ta'e hin beeku. Hirmaannaa yeroo nuti jirru keessa garuu hin turre hin beeku hin turre. Ugaandaa wal agartanii galtan. Achiin duuba eegi Ugaandaa siin galabi takka waan sabarra walaasoftanii. Abiyyiin kophatti baasnee dolaaluu baallee natti tolan. Irra guddaanis isa yaa. Maaliif fakkaate tokkoffaa uummanni Oromoo warraaqsa geggeesse. Warraaqsa fuudhanii riifoormii jijjiiran. Kana na dhukkuba guddaan isa jechuudha. Uummanni Oromoodhaa mootummaadhaaf sirna mootummaa kanaa jijjiiruudhaaf fincila san kaasee jechuudha. TPLF yoo kaasu sirna TPLF suphee akka itti fuufu gochuuf miti. Abiyyi faa kana gochuu keessatti qooda negatiif ta'e taphatanii fudhaan. Uummanni Oromoodhaa akka barbaadu sirna amma Abiyyi yaada keessaa gara bilchiginaa ceesse kana osoo hin taane yaada isaatii fi mootummichallee jijjiiree ka ofii barbaadu sagaleedhaan sirna ofii barbaadu gad dhaabbachuudhaa barbaada ture. Warraaqsa gara riifoormiitti jijjiiran. Sababa saniif Ihaadegin lubbuu itti horanii ka uummanni ofirraa diiga deebisanii ijaaranii bilchiginaa ka ta'aniif Ihaadegummaa dhiisanii waan osoo hin taane maqaa kana waan uummanni jibbuuf uummata sobuudhaaf uummata shawaduudhaaf akka afaan Amaaraatiin ka godhameedha jedhee nama amanuudhaan. Takkaanfiin jalqaba fudhatame. Dr. Abiy irraa ka inni miidiyaan ibsate jechuudha. Biyya tana ka miidhee fi
nutillee furuu ka barbaannu ilaalcha ideoloojii sabummaadha tokkummaa Itoophiyummaadha miidhe kana jijjiiruudhaaf ilaalcha Itoophiyummaa guddisu Itoophiyummaa aangessu Itoophiyaa jabeessu gara sadarkaa durii guddatti akka baasu irratti hojjechuudhaaf furmaata. Itoophiyaan durii guddoosi beenu tan. Isatu beeka kana. Ayyoo ulfaadha. Keessa ba'an. Achiin duuba 2008 cabsitaniin baatanii sun seenaa irra deebitaa dubbatte guddoo sa'aatiin qabnu waan deemteefi ulfaadhi galatoo. Daawwattoota keessummaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork gaafiif deebiin hayyuu duree Paabaa'oo yookaan paartii biyyoolessa Oromiyaa Jeneraal Kamal Galchuu waliin goon kan fakkaatu ture. Jeneraal Kamal Galchuu ajaja waraana ture. Waraan bilisummaa Oromoo keessa qondaal ture. Deebi'ee mootummaa naannoo Oromiyaa paartummaa fi bakka bu'uun achi bulchiisaaf nageenya kee ture. Ammaan tan paartii tan hayyuu duree ta'uuni paartii biyyoolessa Oromiyaa hoogganuu jira waan nu gaafanne dhufee al bareeda takanaan waan uummata Oromoo beekuu qabulle jedhee yaada waan hedduu waan natti meef ulfaadhi galatoom jedhaan asirratti ammoo torbaan ittaanan keessatti yeroo qaarra arganna hayyuu duree tan lamaan waliin dhiyaate marii akka godhu waadaan agalee jira warra kaallee yaalii tolchina Jeneraal Kamal jira. Galatoom maasinis.